Kabani maatiin tubaruu kan jirtu ni gaa'isa. Babbanni jechuudha. Baasii wayyaa gurraacha maaf uffatte hin jedhina. Wayyaa gurraacha madda na adiif gurraacha baay'ee jaallatti. Anaa hojii osoo hojjedhu hojii marraammoo wanta ta'e naa dhufe waan sapiraayizii jechuudha. Naa dhufeennaan akkuma itti hojii hojjedheen dhufee sirna jechuudha. Akkam jirtu nagaa keessanii. Baasii sabiskiraaybii gochuu dhiisanii sabiskiraaybii naaf godhaa isiniin jechaa sapiraayizii malee jettanii maal sapiraayizii jechuudha jechuudha. Ramadaan karii jechuudha jechuudha. Eenyaa akkam jirtu. Innis baasii maadamuu keessan akkasii sapiraayizii fa'aa godhaanii malee jechuudha. Baasii kana duraalee dafii kanaa kabajjee silkii naa bakkeetti. Kun immoo maaliifatti kan akkasii kana dura biyya biraa deemtee jirtu isheen gaafa jennuuf ani sapiraayizii godhanii jechuudha. Kanaafuu maaltu naa bitamee jechuudha silkii naa bitamee jechuudha. Kanaafuu gaa'is sabiskiraaybii gochuu hin dagatinaa. Akkasuma sheerii koomitii jaalaliiwwan barbaadannaa kaanis illee maal bitteefi istiistooti agarsiisii taliiwwan gaaggatanii eegaa jirtanii sabiskiraaybii godhaa dura. Nammoo baay'ee si balaafatee jira. Hojii hojjechaa jiru sammuu sana hojii baay'ee natti baay'ate bakka ayyaanadha. Kanaaf bannee jira. Sapiraayizii walumaa wajjin ilaalu baasii gaafan kennuufi yuunaan isaanii waraabe gidduu isaanii galcha jechuudha. Gaafan kennuufi akkam akka isheen jettu jaallatti jibbite baasii ibsituudhaan jibbamu inni beekamu kan waa'ee namaa. Kanaafuu walumaa wajjin ilaalu. Warri gaafatan sirriitti baasanii ilaalan ofiif gadi bu'uura jechuudha. Akkas kanaan dhufee ture. Kanaan naa dhufee ture. Gadi dubbii isheen ilaalaa oole jechuudha. Tokko jira kan barraa. Yeroo ijaarsi kun baay'ee bareeda kan abbaatiin ooludha jechuudha kan isheen naa hojjette. Magaalaa yeroo mudurmadha yeroo yeroo mudurmadha kun chaappistiki fayyaa. Kun immoo harka maddii qabatti fakkaata akkasitti. Iji ishee mul'atu malee. Kun immoo maalidha warra Arabiifaa dubbisuu beektanii dubbisanidha. Adii babaasawii adii baay'ee jaallatti isheen kanaafidha. Amma immoo baskeeta kan maalirraa gootaa akkamitti kennuudhaaf jaallatudha baay'ee keessa. Sababa isin maalidha ramadaan eegala. Warri hojjechiifachuu barbaadanii koomitii jala lakkoofsa tokko yookiin lakkoofsa keessannaa ergaa waliin isin qunnamsiisachuudha kan kana naa hojjete harki isaanii eebbifamu. Kun immoo kana fakkaata jechuudha. Yoo barbaadde akkasitti kaa'uu dandeessan itti baasee akkas jechuudha. Akkasitti hin mul'atu akkasitti jira. Kan gurguddaa akkasumas ni dabbalin harka jira. Akkasitti gaafa ayyaana raawwatu. Kun fakkaatu bareedu baay'ee danda'u kan akkasitti gaafa hundeessu. Nuufis normaal iyyuu akkasitti kan kennamu kan agarsiisa gaa'is. Baasii beekamtuu akka isheen tolchiteetti dhugaa baay'ee bareeda. Akkaataa isheen itti tolchite jechuudha. Inti yaada argaa. Tilmaamu maaliin hojjedha? Bakka isheen hojjettutti hojjechuu hin danda'u garuu inni daragaala. Ciisii gara itti qabattaa muraaletti. Gaa'is baasan jechuudha. Wanta dhokshaa kilaala. Cabaa jechuudha. Garuu lafa kana harkaa bu'ee hin cabinaaf. Dhugaan cabinsi osoo isheetti agarsiisne osoo kennuuf irraa akkas kennamaa jira. As keessatti mara godhachuu dandeessu. Nagaa isin bareedu dhugaa baay'ee bareeda jechuudha. Baay'een jaalladha baasa. Barbaadan kan akkasitti naannessanii irraa dandeessu. Kun immoo maal akka jedhu naa dubbisaa ishee warra rakkoo beektan. Kana fakkaata gaa'is baay'ee bareeda. Seenuma gammadanidha.
Ini bareedu baay'ee bareedaa baay'een jaalladhe. Innaa guys akkuma ilaaltan jechuudha akkuma inni isinitti agarsiisedha baay'ee bareeda. Warri ajajachuu barbaadan immoo natti himaa ittaan isin jechuudha. Baay'ee footoodhaan hojjettiin baay'ee bareeda jechuudha. Innaan bareedu dhugaa baay'ee jaalladhe immoo iddoon kan qabu kilaasii fuuldura nama jajjabeeffatu. Innaa warri hamma ammaatti na wajjin turtan baay'ee galatoomaa baay'ee isin jaalladha jechuudha. Osoo sabiskiraaybii naaf godhan koomentii jedhamu waan barbaadan kaa'aa jechuudha. Innaa baay'een keessanii ijoolleen warri yuutuubii kun jala jirtan baay'een amalee Oromoo kan dandeessan jechuudha. Amaariffaan deeqaati isheen haasaa jechuudha. Hammaan beeku baay'een beeku garuu ሰላም ውዶች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እኔ አለሁ በኦሮምኛ እያወራሁ ነበር እስካሁን በአማርኛ ትንሽ ደቂቃ ላውራ ብዬ ነው። ለምን እናንተ በብዛት በዩቱብ ስለምትገኙ ማለት ነው። እና ሼር፣ ሰብስክራይብ እንዲሁም ደግሞ ላይክ፣ ኮመንት ማድረግ እንዳትረሱ ማለት ነው። ለማዳሜ ጊፍት ገዝቼ ነው። ያ ጊፍት ደግሞ ለእኔ ከዚህ በፊት ስልክ ገዝታልኝ ነበር ልደቴ ላይ ማለት ነው። ልደቴን አክብራልኝ ነበር ግን ይሄ ጊፍት ከማን እንደተጀመረ ብነግራችሁ እውነት ይመስላችሁ ማለት ከዚህ በፊት እዛ ሌላ ሀገር ስትሄድ እኔ ኬክ አዝዤ ምን አድርጌ ቤቱን ፏ አድርጌ አንድ ወር ከምናምን ቁጭ ብላ ነበር ሌላ ሀገር ማለት ነው። ቤተሰቧ ሄዳ ከዛ ሄዳችሁ ፏ አድርጌ ሰፕራይዝ አድርጌ ጠበኳት። ከዛ መታ በወሩ ልደቴ መጣ። ልደቴን አክብራልኝ ስልክ ገዝታልኝ ማለት ነው። ፏ አደረገችኝ። አሁን ደግሞ እንደሚታወቀው የሙስሊም ረመዳን እና ለረመዳን ደግሞ እንግዲህ እግዚአብሔር እያሰብኩ ቲክቶክ ላይ እየዞርኩ አገኘው ይሄን ስጦታ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለማዳም ገዛው። ትውልድ አትውልድ አላውቅም፣ ግን በብዛት ነጭ ስለምትወድ ነጭ ገዛት ማለት ነው። አሁን አሳይቻችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ ነው። ይሄ ነገር እያወራሁ ነበር አሁን ማለት ነው። ከተሰበረ እናንተ ነው የምትከፍሉት። ባዘቡ በርኩ ነበር ከእጄ ማለት ነው። ይሄ አልተሰበረም። መስጊዱ ያችሁ እጇ ይባረክ ተባረክ የኔ ውድ የኔ ጣፋጭ ይሄን ሰርተሽልኝ ስለሰጠሽኝ ባዘቡ ብር ምንም አይደለም ጌታ ብቻ ግን እንደዚህ ፏል ተሰራችልኝ ማለት ነው። ይሄ ነው አንዱ በመጀመሪያ ስልኩ ወደ ታች አድርጌ አሳይቻችሁ ነበር እና ይሄ ደግሞ ሴት ናት መሰለኝ ቻፕስቲክ መቼም እንደሚቀባማ እና ደግሞ ይሄ ረመዳን ነው። ይሄ ረመዳን ሲያልፍ ደግሞ እንዲያስቀምጣለሁ። አራዳ እኮ ነች ደስታ አራዳ ናት ሰራችልኝ ማለት ነው። እና ይሄ ደግሞ አብረው በሱ እንካቱ ነው ይመስለኛል። ካልፈለጋችሁ እንዲማስቀምጥ ካልፈለጋችሁ ይሄ የማሳት ነው። ራሳችሁ ግን ወንበርታ ይሄ ግድግዳ ላይ ከዛ በኋላ ይሄን በጣም ያምራል። ጌታ እንደዚህ ሳደርግ ደግሞ ወደድኩ ማለት ነው። እንዲህ ከፈለጋችሁ ይሄ እንዲህ ያምራል። ይቻላል ግን እዚህ ጋር ተምር ነገር ነው የሚቀመጠው። እዚህ ጋር አበባ ይቀመጥ ነበር አስታብኝ ነው። ችግር የለም ኖርማል ነው። እዚህ ምናምን ይቀመጣል እና ደግሞ እንደዚህ አድርገው ውስጥ ነው አያችሁ ውስጥ ነው የፈለጋችሁ ማለት ባይዘው ባይደረግም እንዲህ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ከፈለጋችሁ ደግሞ ያሻማ የለም ሰርክል እንደዚህ እሱን እዚህ ውስጥ አድርጋችሁ ማብራት ትችላላችሁ። ኖርማል ነው። እሷ እስከምትመጣ ድረስ እንጓጉቻለሁ። እሷ መታ ፈቃደኛ ከሆነች እሷ በብዛት ፎቶ ብዙ ግን ልጆቹ ግን ያነሳሉ። ካነሱ ምናምን ቪዲዮ ምናምን ካቀረጹ እዚህ ታችኛው ላይ ወይም በመሀል አስገባለሁ ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላል የዛሬ ስጦታዬን ለማዳም የገዛሁት ማለት ነው። ቤተሰቦቼ በአማርኛ የቆጠርኩት ደግሞ ምክንያት በብዛት ጓደኞቼ አማርኛ ስለሚችሉ ነው። ኦሮምኛ ብዙ ስለማይችሉ ነው።
እና እስካሁን ከኔ ጋር ስለቆያችሁ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማመሰግናችሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ረመዳን ከልትኝ ባይ ኬሰን ጋር ደጠበኝ ዝቶ አግኝቶችላል ኩፌራ እነዚህ ባንዳን ሲንጅላ ውዶች ባይ ሲንጀለ ዳባይን ሲመከበጃ ነገና ፍጡራ ሰብስክራይብ ናፍቆቻቱ ኢንጅቻጅ ይችላል እና የመጨረሻን ስንተበሳን ባዘው መስመስ ሶንጋለ እንቁ አይ ጋይስ አንጃ መለኮ ከሰጥጋ ተካላለ ንጽጽ ጃለኩ ረደ ዲቤ ጋፈን ይላልቆሩ ነጭ እንጂ በማለት ልጅና ለቁራ መዳና ይችላ ወይኔ እንዴት አስቀምጠው ነው ዛሬ ማለት ነው ይሄን ሰብር ከዛ በኋላ ምን እንደሚሆን አብረን ያለን ያድርግ እንዲሰጣታለሁ አምረ ጌታን አምረ ተወድጃለሁ ያችን እና በጣም ነው የምወዳችሁ። ቻው ረመዳና ጾም ረመዳና ከነ ፈታ ጅራሊ ከምርቹ ወቢገዳ አርጋቱ ተንገነገ ይሮት ጋደ ኪሰን ራፈተን ገንብች ኪሰን አክተን ሲንፈታው ወርን ጾማ ጀርተንስ ወርን ጾምስ ካዘቢ የበብ ያረባ ጀርቶ ጾም ይወያች አደጠብራ ጾም ይወያች በርተችፍታን ማጀባዳን ሲንክራ አያነጋሪ ወርን ሲማ ያነጋሪ ሲንገተ ባይን ሲንዛለታ ባይ